guddaa guddiseen galateeffadha. Waaqayyoo inni dadhabaa gargaarsise hankanaa olii gargaarsa teessurraa haa kennu. Jirraa orgaanaayzeeshiniidha, dhaabbata gargaarsa uummata Oromooti jechuudha waan kana siif godhe. Maqaan keenya siin jaa? Taarikee siin jaani? Akkami mucaan si guddisu jira kan keeti? Ijoollee haadha abbaan kan eessatti irraa du'e? Buraayyuu. Maalitiin? Mana kutaadha mataan waraana jedhee Asuma Buraayyuu jiraatta? Buraayyuun jira argaa bara nama si gargaaru nama tokkollee hin qabdu jechuudha? Kan qabu mucaa tokkicha nama qabu immoo qansiraama hojjetee baratee xinnimmoo inni tokko deeme kanadha. Tokko immoo tola ooltummaa deemsisanii si gargaaru tokkollee hin qabdu jechuudha? Waan tokko hin qabu manatti galuu gaafa guyyaa mana gubaata amma maal jedhan keessa namni naalaateen jiratu isaan kun beeku mana geessu. Ishumayyuu gaafa guyyaa 14 gadhiisanii balbalatti naalabbatan. Iddoon ati itti dhalatte eessa? Asuma Buraayyuudha moo bakka biraatti as? Achi deddeebi'uu hin dandeessu istaayilii bara 2005. Warra gudurraa dhuftanii as jiraatanii akkasii yaani dhumarratti haadhatee sana wal argee jechuudha. Guddoo qabdii jechuun Jirraa orgaanaayzeeshiniidha, dhaabbata gargaarsa uummata Oromooti jechuudha waan kana siif godhe. Akkam jettaan? Guddiseen galateeffadha. Waaqayyoo inni dadhabaa gargaarsise hankanaa olii gargaarsa teessurraa haa kennu. Kanaaf waan tokko hojjetachuu hin danda'u, waan tokko of gargaaruu hin danda'u. Balbalumarran taa'aa kaleessa dhufanii ijoolleen Oromoo keenya si barbaadnaan jennaan ishiin jedhee owwaadhe. Ammalee waan tokkos abdiis hin qabu, waan tokkos gargaarsa hin qabu. Jirra jirtu akkam nagaa qabdanii fayyaadhaa jirra orgaanaayzeeshinii. Nama jechuudha tokkos hiresii qabu namni agartuu kuni maal jennaani wanni anamma godhuuf deemu kun akka maal jennaan erga gargaarsa gartee sirriitti fannifamee harkaa dhumatee illeen akka gartee barbaada. Asii jirraa orgaanaayzeeshinii malee wanni biraatti illee jechuudha akka gargaaru bal'inaan Banaatu Buraayyuu kana keessa akka malee jira jechuudha. Jaakketaan kun dirqamaa nyaatee garaan qabu sabbata butaatti harmi dhiiga bahee ilmoon dhiiga hooti qaamni isaanii lafatu foondaa'e toora shantamii sadii 17 95 goobas jabaadhaati bakka Oromicha.